Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo kanneen sagantaa keenya fagoof dhiyoodha karaa raadiyoo intarneetii saatalaayit naayil saatii fi feesbuukiidhaan hordofaa jirtan nagaan keenya kabajaa isin haa qaqqabu akkam ooltan. Kibxata guyyaan har'aa amajjii 12 bara 2021 Itoophiyaatti immoo amajjii 4 keessummeessaan keessan galgala har'aa an Nugusuu Taamireeti. Olmaa mana murtii har'aatiin abukaatoleen obbo Jawaar Mohaammed faa mormiilee mana murtii federaalaatti dhiyeessan keessaa haga tokko abbaan alangaa fooyyessee akka dhiyeessu ajaja darbuusaa Afrikaa Youth Award jedhamuun badhaafamuu fi inni biraan immoo ogummaa giraafik diizaayiniin beekumsa olaanaa Afrikaa Achievement Award bara 2020 beekamtii argachuu lameenuu qabannee jirra. Kanneenii fi kan biroo qabannee sa'a walakkaatiif isin waliin turtii goonaa Tigist Gammee tamsaasa sagantaa kanaa to'atti Biraan Haayiluu immoo pirodiisarii keenya oduu addunyaatu dursa jaallannee gammada. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Sudaan sochii seeraan alaa naannoo daangaa Itoophiyaa waliin qabduutti gaggeessuutti fufteetti jechuun dubbii himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa ambaasaadar Diinaa Muftii oduu gabaastotaaf ibsanii jiru. Itoophiyaan duula waraanaa gaggeessuu akka filannootti hin fudhattu jedhanii biyyootii alaa waliin wal waraannee waan beeknuuf wal waraanuu keessaa waan gaariin argamu akka hin jirre beeknaa jedhan. Garuu qaamonni harki sadaffaa ka biyyoonni lameen yoo wal waraanan keessaa bu'aa argachuu fedhantu jira jechuudhaan ambaasaadar Diinaan dubbachuu isaanii Mallaskaachoo Ammahaa gabaaseera. Ministeeronni haajaa alaa fi dhimmootii waajjira bishaanii kan Itoophiyaa, Sudaaniif Masrii walgahii gama marsariitiin gaggeessan waliigaltee tokko irratti hunga'iin xumuranii jiran. Walgahii darbee irratti Sudaan ituun dhiyaatiin waan hafteef walgahiin hayyootaa inni ammaa kun dhuma torban darbeerra saganteeffamee ture. Walgahii kana gamtaa Afrikaatu gaggeesse ture jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Bulchiisa naannoo Benashaangul Gumuz aanaa Dibaaxee keessatti halkan edaa namoonni 60 caalan ajjeefamuun gabaafameera. Kanneen ijaan arganii fi haleellaa kana jalaa miliquu isaanii VOA'f ibsan akka jedhanitti ribxe loltoota ABO fi hidhattoota sochii Demokiraatawaa uummata Gumuztu haleellaa kanaaf itti gaafatamaadha jedhu. Qaamni federaalaa seeraaf nageenya jajjabeessuuf kutaa sanaa ega seene as haleellaan innaa gaggeeffamu inni daakun ka jalqabaati. Dubbi himaan waraanaa haleellaan kun gaggeeffamu mirkaneessanii namni meeqa garuu akka du'e in ibsine jechuudhaan Asteer Misgaanaaw Baardaar irraa gabaasteetti. Yakka fixiinsa lammiiwwanii kan Maayikaadiraa keessatti gaggeeffame kanneen shakkaman namoonni lamaa fi waltaatonni isaanii mana murtii duratti dhiyaachuu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Galmee dhiyaate irratti shakkamtoota lamaa fi waltaatota isaanii 3 har'a mana murtii sadarkaa giddu galeessaa federaalaa dhaddacha ramaddii araadaatti dhiyaatan. Shakkamtoonni lameen fixiinsa Maayikaadiraa akka gaggeeffamu ega godhanii booda baqatanii Finfinnee seenuudhaan booda to'annaa jala oolan. Isaanis obbo Tasfaayee Kabbadeef Abbaadiit Abrahaa yoo ta'an isaan kana dhoksuun kan wal ta'an jedhaman immoo obbo Kidaanee Gabrahiyoot, Mulu'aalam Yohaannisiif Fireessanbat Lammaa ta'uun ibsameera. Manni murtiis dhimma isaanii kana irratti beellama biraa kennuun ibsameera. Paartiin badhaadhinaa ka bulchiisa naannoo Somaalee kaleessa walgahii gaggeesseen barcuma mana maree naannoo irratti 25 akka dabalamuuf murteessuusaa waajjirri koominikeeshinii naannoo sanaa beeksisee jira. Ittaantuutti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii ka ta'an adde Hiboo Ahmad VOA'f akka ibsanitti murtii kanarra ka ga'ame filannoo bara 2007 gaggeeffame sana booda aanaalee haaraa uumaman waan jiraniif isaaniin akka hammatu gochuufi. Bulchiisi naannoo Somaalee ammaan dura bakka bu'oota 275 kan qabu yoo ta'u kunis aanaalee duraan turan 67 irratti hirkachuun ture. Aanaa haaraan hundeeffaman bakka bu'aa tokko tokko akka qabaatan murtaa'ee jira. Kanaafis jecha filannoo
bara 2013 gaggeeffamuuf jiru keessatti bulchiisa naannoo Somaalee bakka bu'oota 300 qabaata jechuudhaan Addis Shakkol gabaaseera. Heelikooptarri waraanaa ka Sudaan kibbaa qubachuuf yeroo jedhutti kutaa Leeks jedhamu keessatti kufeera. Garuu hojjetoonnii fi imaltoonni keessa turan xiqqoo madaa'u irraa kana hafe nagaan ba'anii jiru. Maddeen hospitaalaa akka jedhanitti imaltoonni 11 madaa salphaaf waldhaansa argatanii jiru. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti immoo heelikooptarri kun samiirratuu balali'aa jiru qaama isaa keessaa tokko darbatamee keessaa ba'uusaa argineerraa jedhu. Addunyaa irratti biyyoonni dhukkuba Iboolaan rakkataa jiran tallaaliin waan argameef jecha boqonnaa xiqqoo kan argatan fakkaatu jechuudhaan gareen qindeessitoota sadarkaa addunyaa har'a beeksisee jira. Tallaaliin dhukkuba kanaaf kennamu tokkittiin kun biyyoonni dhukkuba Iboolaan rakkatan keessumaa kan Afrikaa keessaa weerara vaayirasii Iboolaa gara fuula duraatti mudatu ittisuuf akkasumas to'achuu danda'u jedhameera. Kuusaan tallaalii kanaa argamuun tokkummaa saayinsii fi walta'iinsa jaarmiyoota sadarkaa addunyaa akkasumas dhaabbatoota dhuunfaa lubbuu namaa du'arraa oolchuu isaaniif fakkeenya gaariidha jechuudhaan Daayirektarri waliigalaa ka jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom har'a dubbataniiru. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan Deemokiraatonni heddummaatan manni maree bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteets Pireezidaant Tiraamp aangoo irraa akka bu'aniif murtii dhiyaate irratti har'a sagalee kennuu jedhamee eegama. Murtiin kunis ittaanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Maayik Peensii fi miseensonni kaabinee Pireezidaant Tiraamp aangoo heerri biyyattii kenneef gargaaramuudhaan Pireezidaant Tiraamp aangoo irraa akka buusan gaafata. Ittaanaa pireezidaantii ka ta'an Maayik Peens kanarratti deebii akka kennaniif yeroon sa'aatii 24 kennamee jira. Tiraamp heera Ameerikaa biyyattii akkasumas immoo uummata Ameerikaaf sodaa hin oolle ta'an jechuudhaan battalumatti aangoo gadhiisuu qabu jechuudhaan afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Naansi Peloosii ibsa gaafa wiixataa baasaniin gaafatan. Ittaanaa pireezidaantiinis ta'ee miseensonni kaabinee tarkaanfiin kun akka fudhatamuuf deeggarsa ifatti godhan hin qaban. Guyyaa Joo Baayiden kakatanii aangoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteets fudhatan nageenya eegsisuuf yaalii ta'u keessatti miseensonni eegdota biyyoolessaa hanga 15,000 ka bobbaafamuuf jiran ta'uun ibsameera. Kanas eegumsi akka jabaatuuf gaaffii dhiyaate booda murtaa'uusaa qondaalli eegdota biyyoolessaa wiixata kaleessaa ibsan. Ammaan duras guyyaa aangawoonni kakatanii pireezidaantummaa qabatan karaa gama nagaa eegsisuutiin eegdonni biyyoolessaatti hirmaachuun seenaa yeroo dheeraa qabu. Bara 2016 Tiraamp kakatanii yeroo aangoo qabatan garuu kanneen bobba'an lakkoofsi isaanii 8,000 qofa ture. Guyyaa Joo Baayiden kakachuuf jiran kanatti hookkarri ka'uu malaa akeekkachiisa jedhuun eegumsa akka jabaatu ta'ee jira. Ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Maayik Poompeyoo kaleessa waajjira guddoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti argamuun haasawaa dhageessanii jiran. Hoogganni dhaabbata Yuunaayitid Isteets kan Global Media jedhamu irratti qeeqa dhiyaatu kan dhaabbata oduu gara meeshaa ololaatti jijjiire jedhamu Poompeyoon sirrii mitii jechuun falman. Bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp ergamni VOA maal akka ta'e keessa deebi'ee yaadachiisuu fi siyaasa iddoo sanatti deemaa jiru akka hafu barbaadaa jedhan. Pireezidaant Tiraampiin kan ramadaman Maayikil Paak tarkaanfii fudhataa jiran irratti qeeqa seeratumtoota paartilee lameenii kan koongiresaa xiinxaltoonni miidiyaa fi gaazexeessonni walabni kennaa turan irratti falmii dhiyaatu faccisuun Poompeyoon aangawaa bulchiisa Tiraamp isa gameessa ta'anii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaa kan federaalaa mormiilee sadarkaa duraa abukaatoleen obbo Jawaar Siraaj Mohaammed fa'aa dhiyeessan keessaa haga tokko abbaan alangaa fooyyessee akka dhiyeessu ajaja dabarsee jira. Obbo Jawaarii fi namoonni 4 kan biroon dhaddacha lidataa deemuun nageenya keenyaa fi kan biyyaa balaarra buusuu mala jedhanii eega dhaadacharraa deddeebi'anii hafaniin booda har'a yeroo duraatiif mana murtiitti dhiyaatanii jiran Muktaar Jamaaltu gabaase. Manni murtii ol aanaa federaalaa lidataa
himannaa obbo Jawaar Siraaj Mahammad faa hordofaatiin jiru mormii himannaa kan sadarkaa duraa abukaatonni himatamtoota dhiheessan irratti yaada abbaa halangaa dabaluudhaan hardhatti murtee kenneetiin jira. Yaadni mormii torba abukaatoleen himatamtoota dhiheessan manni murtichaa himannaa kana laaluudhaaf aangoo hin qabu yookaan ammoo dhimmichi kan raawwate jedhame naannoo Oromiyaatittii fi mooraa giddugala aadaa Oromootitti ta'uu isaatiin wal qabateetiin dhaddachi kun kan laalamuu qabu mana murtii waliigalaa Oromiyaatitti jedhu yaada mormii himannaa meeshaa waraanaa hayyama hin qabne qabatan jedhuun wal qabateetiin seerichi yeroo sanitti kan yakkaan nama hin gaafachiifne ta'uu isaatii fi akka galmeessisan qofa kan ajaju ta'uusaa dabalatee walumaa gala himannaalee torba irratti abukaatonni mormii dhiheessaniitiin jiru. Mormiilee abukaatonni dhiheessan kana abbaan halangaa federaalaa guutuma isaaniiyyuu manni murtichaa kuffisaa akka taasisu kan gaafate ta'ullee manni murtii yaada bitaa mirgaa ilaaleen himannaalee 4 meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu jedhuu fi kanneen biroo irratti abbaan halangaa himannaa isaa fooyyeesseetiin gaafa ammajjii 14 bara 2013tti akka mana murtiitti dhihaatu dhaddachi ajajeetiin jira. Himatamtoonni 24 obbo Jawaar Mohammad faa dabalateetiin abbaan halangaa himannaalee 10 lammiilee gidduutti walitti bu'iinsaa fi waraana kakaasuu meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuu sirna telekoomii burjaajeessuu fi shororkeessummaa dabaleetiin himate. Obbo Jawaar Mohammad dabalatee namoonni 4 iyyannoo 22 bara 2013 mana murtiitiif dhiheessaniin haala nageenyaa qabatamaa biyya keessa jiruun wal qabateetiin qaallittii irraa lidataatti deddeebi'uun rakkoo nageenyaa uumamuu nageenya isaanii fi biyyaallee kan gaaga'u waan ta'eef akka dhaddachi dhiheennatti hundeeffamu gaafataniitiin dhaddacha 2 wal duuka erga hafaniin booda manni murtichaa dhaddacha 8 bara 2013 ooleen himannaa isaanii kufaa taasiseetiin dhaddachatti akka dhihaatanii falmii isaanii itti fufan ajajuu isaatiin wal qabateetiin obbo Jawaar Siraaj Mahammad, obbo Baqqala Garbaa, Hamza Adaanaa fi Shamsaddiin Xaahaa mana murtii federaalaa ol aanaa dhaddacha lidataatitti kan dhiyaatan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Dargaggoo Habtaamuu Abbaa Foogii jedhama. Injiinarii Baayoomeedikaalii Yuunivarsiitii Jimmaa fi dhaabbata qorannoo fi qo'annoo ofiisaa hundeessee kan Simboora Afrikaa Heelskeer jedhamuufis hojii gaggeessaadha. Torban darbe keessa dhaabbata Africa Youth Award yookiin badhaasa dargaggoota Afrikaa jedhamuun beekamurraa hojiiwwan kalaqaa weerara COVID-19 ittisuu danda'u gumaachuu fi hojiiwwan biroo hojjetaniin badhaafamtoota ta'an 11 kan biroo wajjin badhaafamaa ta'uusaa mirkaneeffatee jira. Naakoor Malkaatu bilbilaan Jimmaarraa dubbisee gabaasa kana nu erge. Dargaggoo Habtaamuu Abbaa Foogii jedhama. Dargaggoon umuriin isaa 30 kun digirii isaa jalqabaa gosa barnootaa Baayoomeedikaal Injiinariingii jedhamuun Yuunivarsiitii Jimmaatti barate. Achuma Hospitaala Riferaala Yuunivarsiitii Jimmaattis Injiinaruma Baayoomeedikaalaa yookaan kutaa meeshaalee wal'aansa fayyaa ta'uudhaan tajaajilaa ture. Barnoota digirii lammaffaa isaa immoo bulchiinsa biizinasii yookaan biizinas adiministireeshiniitiin xumuruu isaa hima. Yeroo ammaa kanallee ogeessa meeshaalee wal'aansa fayyaa Hospitaala Riferaala Yuunivarsiitii Jimmaa ta'uun hojjetaa jira. Isa malee dhaabbata qorannoo fi qo'annoo Simboora Afrikaa Heelskeer jedhamu ofumaa hundeesse keessattis itti gaafatamaadha. Dhaabbatni kun magaalaa Finfinnee Jimmaa keessaa waajjira qabaachuu dubbateera. Habtaamuun dargaggoon kun torban darbe keessaa dhaabbata badhaasaa dargaggoota Afrikaa Youth Awards jedhamuun akka injifate ibsamee jira. Badhaasa kanaaf dargaggootni Afrikaa kaadhimaman 129 yommuu ta'an biyyoota Afrikaa 32 irraa hirmaachuu isaanii dhaabbatichi gama moosaajii isaatiin ibsee jira. Habtaamuu Abbaa Foogii dabalatee dargaggootni 15 ta'an akka badhaasa kana injifatanis ifoomsamee jira. Habtaamuun maalummaa badhaasichaa ilaalchisee akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Moggaasi badhaasichaa badhaasa dargaggoota Afrikaa jedhama. Dargaggoota Afrikaa dameewwan garaagaraatiin maqaa gaarii horatan akkasumas dhiibbaa uuman waggaan filachuun dhaabbata badhaasuu fi onnachiisuudha. Gaanaa magaalaa Akiraattis gaggeeffama. Biyyoota Afrikaa irraa dargaggoota biyyoota hedduutu hirmaata. Dhaabbatichi muuxannoo dargaggoota injifatanii ammoo namoota kanneen birootiif qooda. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2020 bara darbe jechuudha. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan injifataa badhaasa dargaggoota Afrikaa ta'eera jechuudha. Dargaggootni dorgommii kana irratti hirmaachuudhaaf hawaasa keessa jiraataniif biyya isaaniif yookaan
ardii Afriikaadhaaf hojii mul'atuuf gaarii ta'e hojjechuun murteessaadha jedha. Dargaggoo Haftaamuu kanaan durallee biyyoota kanneen biroo keessatti hojii kalaqaatiin dorgomee akka injifatee ture ibsee jira. Jalqaba bara 2014tti Ameerikaatti Global Health Care Design Competition jechuunis dorgommii wixinee meeshaalee yaala fayyaa addunyaalessaa irratti Itoophiyaarraa Yuunivarsiitiin Jimmaa anaan bakka bu'amee Afrikaarraa immoo Yuunivarsiitii Maalaawwii turmaatee ture. Yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa keessa jiran tokkoffaaf lammaffaa yommuu ba'an anaa fi hiriyoonni koo 3 taanu ammoo sadarkaa sadaffaa argannee xumurree jirra. Dorgommiin lammaffaa ammoo akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2015 yommuu ta'u biyyootni Afrikaa 50 fi dorgomtootni 5,000 kan irratti hirmaatanii kalaqa haaraatu barbaadama ture. Itoophiyaa bakka bu'ee dorgomeen ture. Morokootti baankiin Afrikaa dargaggoota yaada kalaqaa addaa qaban 10f doolaara Ameerikaa miiliyoona 1 qopheessee ture. Dargaggootni 6 dura filataman dargaggoota 4 yaada haaraa Afrikaatiif burqisiisan keessaa tokko jedhamee badhaasa kana irrattis hirmaadheen ture jedha Haftaamuun. Dorgommii badhaasa dargaggoota Afrikaa irrattis damee ittiin injifate yeroo ibsu akkas jedhee jira Haftaamuun. Weerara COVID-19 wal qabatee kalaqa tokko hojjannee turre. Innis hojiirra oolee jira. Kalaqni kun maashinii qaanqee ultraviolet fayyadamudha. Maashiniin kun lubbu qabeeyyiin xixiqqoo ijaan hin mul'anneef dhibee namatti fiduu danda'an kamuu daqiiqaa 5 keessatti meeshaalee kutaaleef wantoota ittiin waliin fayyadamnu irraa akka dhabamsiifaman teeknooloojii deeggarudha. Yuunivarsiitii Jimmaa fi Hospitaala Qulqulluu Phaawulos keessattis faayidaarra oolaa jira. Hoteelota dhuunfaa Finfinnee fi Jimmaatti akkasumas biiroo fayyaa naannoo Kibbaatiin hojiirra oolee jira. Gumaacha kalaqaa taasifame kanaan ala meeshaalee daa'imman itti fayyadaman kalaquun keenya hojiiwwan hojjenne kanneen biroo caalaa akkan badhaasa kana argadhu godheera jedhee yaada jedhee jira Haftaamuun. Dargaggoo Haftaamuu hojii dhaabbata qorannoo fi qo'annoo tajaajila meeshaalee wal'aansa fayyaa Simboonaa Afrikaa jedhamu keessattis hojjetu yeroo ibsu akkas jedha. Adda durummaadhaan meeshaalee wal'aansa fayyaa bifa haaraatiin wixinuudhaan fooyyessuu fi haaraa hojjechuun biyya keenya keessatti haala hin amaleeffatamne akka tajaajila fayyaaf oolu kalaquun tajaajilarra oolchaa jirra. Yeroo ammaas meeshaalee wal'aansa fayyaa 2 kalaqnee xumurree jirraa baay'inaan oomishnee dhiyeessuudhaafis qophiitti jirra jedhee jira Haftaamuun. Dargaggootni 4 dhaabbiitiin yeroo dhaabbata kana keessatti hojjetan kanneen dhaabbataa hin taanes akka jiran dubbata Haftaamuun. Dargaggoota kanneen biroof carraa hojii uumusaas itti dabalee dubbatee jira Haftaamuun. Dargaggoota kanneen biroofis ergaan dabarsuun qabaa jedha Haftaamuun. Muuxannoo ofiisaa fi hiriyoota isaarraa jalqabuun akkas jedha. Daandiin anaaf hiriyootni koo irra dhufne meeshaalee wal'aansa fayyaa hojjechuudhaaf rakkisaa ture. Sababni isaa biyya kana keessatti maashinii akkasii hojjechuu miti yaaduun ni ulfaata ture. Garuu nuti gochuu dandeenyaa jennee yaadnee namoota biyya keessaaf alaa ogummaaf beekumsa qaban waliin hariiroo cimaa uumne. Namoota dhuunfaaf dhaabbilee waliinis walitti siqnee hojjechuu jalqabne. Hojii kana milkeessuuf kutannoo cimaa qabna turre. Kanaafuu dargaggootaaf ergaan dhaamu gufuun hedduu jiraachuu danda'a. Ofii keessan irraa hooggantoota yookaan sirna bulchiinsaa yookaan immoo waan barbaadan argachuu dhabuurraa ka'uu danda'a rakkoon uumamu. Inni guddaan of kenninee ni dandeenya ni goona jennee yoo irratti hojjenne bu'a qabeessa taana jedhee jira Haftaamuun. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburraa. Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetir baandii 22, 25, irratti akkasumas saatalaayit Naayil Saatii fi Feesbuukii keenya irratti kallattiin nu dhageessu. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna gara qophii itti aanutti ceena.
Artiist Yaadasaa Booji'aa ogeessa giraafiksii diizaayiniidha. Bifa barumsaa kanaa fi akkasumas koominikeeshiniitiin yuunivarsiitii lamarraa eebbifameera. Yeroo ammaa kanas as United States University Washington godina Washington jiruuf hojjeta. Yaadasaan hojii artii keessumattuu fakkii namoota bebbeekamoo kaasuudhaan hawaasa Oromoo biratti beekama. Dhiyeenya kana immoo hojii hawaasaaf tola ooltummaadhaan hojjetuun dhaabbata Africa Achievement Award irraa beekamtii Male Social Media Influencer jedhu argate. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataa irratti keessummaa godhanneerra Tigist Gammeetu dubbise. The African Achievement Award 2020. Dhaabbanni African Achievement Awards jedhamu lammiiwwan Afrikaatii fi hidda dhaloota Afrikaa qaban hooggansa, tajaajila hawaasummaa, barnoota, aartii, faashinii akkasumas ispoortiidhaan gumaacha godhaniif beekamtii kenna. Artiist Yaadasaa Booji'aa warra badhaasa bara 2020 argatan keessaa tokko. As the best African male social media influencer. African Male Social Media Influencer jechuunis miidiyaa hawaasummaa fayyadamuudhaan namoota dhiibbaa gaarii uumuu danda'an mata duree jedhu jalatti damee dhiirotaatiin moo'e. Hojii akkamii hojjechuudhaan beekamtii argate laata? Maqaan koo Yaadasaa Booji'aa. Hojjaan koo graphic designer for University of Washington. I live in Seattle, Washington. They've been seeing some of my work in the social media when it comes to Oromo rights, East African and Ethiopian rights issues that hojii gama miidiyaa hawaasummaa hordofuudhaan dhimmoota mirga dhala namaa Oromiyaa, Itoophiyaa, gaanfa Afrikaa irratti waan an hojjedhu madaalan. Karaa kaaniin akkuma yaadattu yeroo weerarri vaayirasii koronaa ka'etti hojiin hawaasa biratti hubannoo uumuudhaaf hojjechaa ture barruulee Seattle Times irratti illee beekamtee argatee gabaafamee ture. So when the coronavirus started, I see a lot of weak points when it comes to gama saniin egaa hojiin baay'ee hubannoo uumuuf irratti hojjechaa ture lammiiwwan Ameerikaa gurraachaa fi hawaasa akka keenyaa lakkoofsaan xinnoo ta'an bira ga'uu irratti qaawwaa qabaachuu waan hubadheef dirree miidiyaa hawaasummaa kiyya fayyadamee akkamitti haguuggii fuulaa akka fayyadamanii jalqabee waan baay'ee barsiisaan ture. Hordoftoonni kiyya biyya jiranillee irraa fayyadamanii jiru jedhee yaada. Kanaaf egaa badhaasni beekamtii kun kan naaf kenname. So that's one of the reasons why I think this TV station and this award chose me, I think. Yaadasaa egaa maatiin kee maatii qabsoo biyya sanii keessatti bakka guddaa qabu keessa dhufte. Haalli maatii keetii gara hojii kanaa gara hawaasaaf hojjechuutti wanni si seesse jira? Wanni sanarraa kaatee nutti himtu. Born in Ambo, so I always have that very close tie with with Ambo area. Ambootti yeroo hundaayyuu naannoo san wajjin hidhatan qaba. San booda daa'ima waggaa 2 ta'ee abbaan kiyya ajjeefamnaan gara Finfinneetti gale. Abbaan kiyya warra Maccaaf Tuulamaa hundeessan keessaa tokko. Seenaa maatii kiyyaa yaadachuun barbaada. Sana caala garuu ofii kiyyaafillee hojii bu'aa qabu hojjechuun qaba jedhe namana. Seenaan maatii keetii jabina siif kenna garuu sun gahaa miti. Namni hundi gahee ofiisaa taphachuu qaba. The family story can be something to lean on, but at the same time, people have to make their own story. So that's what I'm doing right now. Waanuma amma hawaasa kee keessatti hojjettu keessa odoon bahin Seattle keessatti fakkeenyaaf bakka manoota adda addaallee hin dibda aartiidhaan waan eenyummaa Afrikaa agarsiisu, eenyummaa hidda dhaloota kee qofa odoon ta'in kan kaanee agarsiisu. Hojiiwwan suni namatti dhufee si gaafatamoo ofiif tola ooltummaadhaan. If it is for to cause attention to the issues, like for example, Oromo protest or Black Lives Matter, all those things, I usually do it from my own charity and my own time spent on that. Hojiin sun dhimmoota adda addaa irratti hubannoo uumuuf ta'e fakkeenyaaf akka yeroo mormii Oromiyaa keessaa Black Lives Matter faa yeroo kiyya fudhadheen kaffaltii malee bilisuma hojjedha. Yeroo namoonni fakkiiwwan adda addaa dhuunfaadhaaf akkan kaasuuf na gaafatan immoo kaffalchiiseen hojjedha. Hojiin kiyya baay'een garuu dhimmoota hawaasummaa irratti haasawaa adda addaa gochuufaadha. Sana kaka'umsuma kiyyaa nan godha. Bara kana bara amma dhume kana bara haaraa jalqabne amma isa dhume 2020tti kitaaba hojii kee agarsiisus maxxansiteetta. Kitaaba sanii maal himuu barbaadde? Maal agarsiisuu barbaadde? Baay'inni isaa fakkiidha. Garuu amma ta'e seenaa maatii kee seenaa kee qabaa
maalirraa kaatee suuraawwan namoota sanii akka fakkii nama sanii akka kaastee namoota baay'ee jira. Fakkeenyaaf muummee ministeera Itoophiyaan ammaa Dr. Abiyyi qabee namoota akka obbo Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohaammed, Dr. Mararaa nama baay'ee qabda. Dubartoota keessas jiru baay'ee ijoolleen jiru. San duraan hojjechaa turte kitaabaan fuudhuun maal himuu barbaadde? Seenaan ati himuu barbaadde maalin kitaaba keetti? The book is called The Art of Yaaddessa Saboojaa. People can find it on Amazon. The reason why I wrote the book is, if you remember when Jawar was traveling to Mata-dureen kitaaba kiyya The Art of Yaaddessa Saboojaa jedhama. Amazon irratti gurgurama. Sababiin kitaabicha barreesseef ni yaadattoota yeroo Jawaar Ameerikaa dhufee turetti hiriira mormii isa balaaleffatutu ture. Ilaalcha siyaasaa Jawaar mormuu balaaleffachuun rakkoo miti. Garuu yeroo sanitti dhimmoota Oromoo waan ta'an hedduu balaaleffachuutu ture. Maqaan taaneen namoota waamuuf waan adda addaatti darbachuutu ture. Shamarree Caaltuu jedhamtu gara walgayii deemaa turte arrabsoo guddaatu ishee mudatee ture. Suuraa ishii san fuudheen fakkii kaase. Namni baay'een suuraa san maaf kaaftee maaliif barbaachise jedhanii naqeeqan. A lot of people ask me, like, why did you paint her? What are you trying to say? Artisti Yaaddessaan qeeqni irratti dhiyaate sun dirqama akka artisti irra jiru akka yaadatu xiyyeeffannoodhaanis akka irratti hojjetu isa godhuusaa ibsa. If you see on the book in the cover it says from Abagada to Chaltu and everything in between, because it is artists' responsibility to speak when they see something really not good happen. Fuuldura kitaabichaa irratti abbaa gadaatii jalqabee amma caaltuutti akkasumas wantoota kaan jedha. Waan naannoo keenyatti arginu ka gaarii hin taane irratti dubbachuun dirqama artistiiti. Namni aadaa kamirraallee dhufu maqaballeessiif sodaachisoon barbaachisaa miti. Karaa biraatiin hojii kiyyaan namoota ilaalcha adda addaa qaban of keessaa qabaachuu agarsiisuun barbaada. Dirqama waan isaan hojjetan hundan deeggara jechuu miti. Garuu gumaacha hundaayyuu nan kabaja. Dhaloota dhufaniifan seenaa galmeessee ol kaa'a. There's a lot of people that I agree with, I don't agree with, even in the paintings. I celebrate people's contribution and kept the story alive for the next generation. Artistiin kun kitaaba bara 2020 maxxansiise san as United States kutaawwan adda addaa akkasumas biyyatti illee deemee uummata biraan gahuudhaaf karoorfatee bakka jirutti weerarri vaayirasii koronaa dhufe. Ammas weerarri kun yeroo to'atame san gochuudhaaf fedhiin qabaa jedha. Hojiiwwan tola ooltummaatii fi hawaasa keessatti dhiibbaa uumuun an akka amma ittiin beekamtii fi badhaasa argatee kan immoo bifa biraatiin itti fufuudhaaf akka mul'ataatti qabatee jiraachuusaa ibsa. I hope in the future I will be able to open a gallery back over in Oromia and try to preserve a lot of history, a lot of culture. I also wanted to the one thing that bothers me. Fuulduratti Oromiyaatti gaalarii artii nan bana jedhee yaada. Aadaa fi hojiiwwan artiif aadaa jiran hedduu kunuunsuuf haallammatti hojiin beeksisaaf artii adda addaa Itoophiyaa keessatti hojjetaman agas mara hawataa miti. Sanirratti hojjechuun fedha. Istuudiyoo banuudhaan hanqina jiran guutuu irratti dhaloota leenjisee fooyyessuun barbaada. Qaawwa artistoota akka Lammaa Guyyaaf kaan dhabuu keenyaan banaman guutuufan tattaafadha. A studio where I can teach art and trying to feel some of the voice that's left by a great artists like Lammaa Guyyaa and other people in there. Waggoota 16 darbaniif maatii isaa wajjin bakka jiraatu Seattle Washington keessatti hojii graphic design irratti bobba'ee haa jiraatu malee yeroo hundumaa keessa isaatti hawaasaaf gumaacha adda addaa godhuu akkasumas damee hawaasaa dhugaa ofii himachuuf carraan qabneef dhugaa isaanii dubbachuun fedhii isaatii fi mul'ata isaa ta'uu dubbata. Hojii graphic design tajaajila hawaasummaa, tola ooltummaa akkasumas aartii maddiitti dhiyeenya kan immoo sagantaa nooruu jedhuun torbanitti yeroo tokko karaa yuutiyuubitiin qopheessee dhiyeessa. Egaan artistii Yaaddessaa Booji'aatiin ulfaadhu jechaatiin sagantaa keenya har'aa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataa asirratti xumura. Ani Tigist Gammeetii Niiwuork irraa. Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee akka jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 haga sa'a 3tti meetir baandii 22, 25, 31 irratti
Wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Galgala kanaaf kan isin keessummeesse aan Nugusuu Taamreeti. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti nu bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti aana.